dubbiin kaleessa Ameerikaa keessatti taate dubbima ajaa'ibaati. Dubartii tana bakka isiin dhufte wallaalan. Jaappaan irraa kaatee Ameerikaatti gadi buute. Shakkanii qabanii baasaboorri isii adda itti tahee wayita gaafatan eessaa dhufte ennaaniin Toronzaaniyaadha moo Toronzaa jette. Biyya addunyaa kanarra hin jirre maqaa himatte. Faranjiin miskiina naabadu Itoophiyaa dhufte itti fakkaate. Laalanii ofii biyyi isiin irra deemte biyya addunyaa hedduudha. Akkuma agartan tana bakka hedduu zoortee jirti. Ofii eessa ka jedhu kana baasaboorri isii ka ibsu biyya tana irra ga'uu hin dandeenye faranjiin. Tiraampiif rabbi erge beekaa kana. Tiraampiif rabbi ergee eeggadha. Qabdee akkasittuun dhiifne gola addaatti hiite faranjiin. Wayita itti deebi'an tana buuteen jaartii Haji Kamaal homata akkan agarre jedhan haga ammaatti barbaadamaa jirti. Yoo agartan eeruu nuu kennaa isinillee akka Oromootti. Haa birmannuu fi Ameerikaadha. Haa birmannuu fi haga ammaatti hin argamne jedhan tana buuteen jaartii Haji Kamaal. Wanni akkanaallee yeroo garii mudataa beeka. Kana nama qara'e qofatu beeka. Keessaa nu dubbisaa isinii himna itti himaani. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayii, Ameerikaa.